Iji Iyyaasuun ilma Oromoo Wallooti. Boodarras intala mootii Abbaa Jifaar fuudheera. Bara gaaddidduun aangoo Oromoof naannoftee garuu immoo damni halagaa ammaatee Iyyaasuu lubbuu galaafateedha. Leja Iyyaasuun gurraandhala 1895 Wallootti dhalate. Barri Iyyaasuun dhalate kun bara mootichi Minilik lammaffaan Impaayera Itoophiyaatti moo'ee bulchaa turedha. Haati liji Iyyaasuu intala hangafaa mooticha Minilik lammaffaati. Shawaaraggaa Minilik jedhamti. Abbaan liji Iyyaasuu immoo bulchaa Walloo nama turan Raas Mikaa'el. Mikaa'el maqaan dhaloota isaa Mahammad Alii ture. Hanga bara 1875 amantaa isaa gara kiristaanummaatti hin jijjiiratiinitti. Mootichi Minilik dhibee fi dullumnitti cimnaan aangoo isaa eenyu akka dhaalchisu yaaddoo cimaatti ta'ee ture. Maaliif jennaan otoo hafuurri keessa jirtu yoo qondaaltota isaaf dhaamsa kaa'e malee aangoon isaa gara darbuu maltiifi. Aadeffanni yeroo sana ture immoo aangoo isaanii ilmatti yookaan aantee dhiyootti dabarsuu malee nama biroo harka galchuun waan hin yaadamneefi. Minilik aangoo mootummaa isaa dabarsuudhaaf carraawwan adda addaa tilmaamamanii turanii. Tilmaamawwan kunis inni jalqabaa ilma wasiilaa kan ta'e Dajjaasmaach Taayyee Gulilaati. Tilmaamni hafan immoo karaa ilmaan isaa dubaraati. Kunis Dajjaasmaach Wasansaggad namni halaalaa tilmaameera. Dajjaasmaach Wasansaggad ilma intala hangafaa kan Minilik kan Shawaaraggaati. Dhala kanas bultii jalqabaa Wadaajoo Goobanaa waliin hundeeffatteen argatte Shawaaraggaani. Tilmaamni inni biraa dhaalma aangoo Minilik ilma quxisuu intala Minilik kan ta'e Iyyaasuudha. Marratti tilmaamni intala Minilik Zawdituutu aangoo dhaalmaa kanaaf eegamee ture. Zawdituun kun kan Raas Gugsaa walitti heerumtedha. Namoonni aangoo Minilik dhaalu jedhamanii tilmaamni kennameef keessaa Taayyee Gulilaat Minilikii waan waliin jaalanneef sirma mootichaa waan jibbamuuf gonfoo kanatti hin dhiyeeffamne. Bitootessa bara 1908 fayyummaa dhabee erga dhukkubsataa tureeti Wasansaggad dhibee TB'tiin kan du'e. Egaa dubartootaaf yeroo sana carraa bal'aa keessumaa gama bulchiinsaatti siksuun hedduu waan hin turreef intalli Minilik Zawdituun tilmaama aangoo abbaa ishii dhuunfatti jedhu badaa bishaan hin kaafne. Garuu aangoon bara sanaa dhaalaan waan darbuuf Minilik immoo ilma dhiiraa waan hin qabneef bakka abbaa buutii laata jedhamee tilmaamame. Egaa yeroo kana mootichi Minilik dhukkubsataa ture. Waxabajjii 11 bara 1908 Minilik otoo ayyaanaaf gara Dabra Libaanos imalee jiru hedduu akka dhukkubsate himamaa ture. Akka hin fayyines waan hubateef Minilik otoo kadhaadhaaf gadaamii Dabra Libaanos jiru aangoo isaa ilmi intala isaa liji Iyyaasuun akka dhaalu qondaaltota isaatti dhaamee akka ture barreessitoonni himaniiru. Liji Iyyaasuun haati isaa intala Minilik haa taatu malee abbaan isaa Mahammad Alii yookaan erga boodarra jijjiirate Raas Mikaa'el Alii Oromoo Wallooti. Liji Iyyaasuun bara 1909 intala Raas Mangashaa Yohaannis Roomaan Warqi Mangashaa fuudhee ture. Roomaan Warqi kun intala ilma mooticha Yohaannis Arfaffaati. Bultiin liji Iyyaasuu fi Roomaan Warqi hedduun bubbulle.